Waraana Bilxiginnaa tokko meeshaa guutuu waliin kibba lixa Shaggar aanaa Tolee keessatti waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina kibba lixa Shaggar aanaa Tolee magaalaa Baantuu keessatti guyyaa kaleessaa mudii 2025 miseensi waraana Bilxiginnaa tokko hidhannoo guutuu qawwee keemmii tokko hidhannoo fi rasaasa hedduu waliin waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'anitti dabalamuun hantummaa saba isaaf qabu agarsiisuu isaa hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Miseensi waraana Bilxiginnaa duraanii kun jalqabas fedhiin osoo hin taane daandii irra osoo imalaa jiru murni teessoo Abiyyi Ahmad tiksuuf carraaqu dirqamaan leenjii waraanaatti geessuu ibsuun mooraa waraanaa PP keessatti walii galteen kan hin jirree fi wal shakkii guddaa walirraa kan qaban baay'inaan waan jiraniif achi keessatti akka wal tiksaa jiranis ibseera. Ejjennoo waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu keessa isaatti yaadaa ergaa ture olee bubbulus milkaa'uu isaatii fi simannaa waa waraana bilisummaa Oromoo irraa isaaf taasifame kan yaadeen ol ta'u gammachuu dachaan ibsateera. Ittuma dabaluun hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaas miseensonni waraana Bilxiginnaa hidhannoo guutuu waliin baay'inaan kan duraanii caalaa wal ta'anii mooraa waraana Bilxiginnaa onsanii gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuus ibsuun kanneen mooraa Bilxiginnaa keessa jiran carraa argatanitti fayyadamuun kallattiilee kamiin iyyuu meeshaa waliin dhiyoo ba'an waraana bilisummaa Oromoo kan argatanii fi kan simataman ta'uu ibseera. Hoogganaan waraana Bilxiginnaa Biraanuu Juulaa sadarkaa waraanni irra jiru jechuun lola keessatti booji'amu mooraa gadhiisanii meeshaa waliin waraana bilisummaa Oromootti makamuu fi kanneen aaraa leenjisanillee dirqamaan waan itti dabalamaa jiraniif abdii kan irraa hin qabne ta'uun ifa jiru ta'uun ni beekama. Godina Arsii Bahaa fi Lixaa keessatti ergamtoonni Bilxiginnaa maqaa garaagaraan qabeenya hawaasaa saamaa jiraachuu fi qe'ee irraa buqqisaa jiraachuun ibsame. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Arsii Lixaa aanaa Heeban Arsii ganda Shoophaa Bultum iddoo addaa Barruu jedhamuu fi Arsii Bahaa aanaa Muneessaa ganda Heeban Laaqichaa iddoo addaa Masgiida Booranaa jedhamu keessa loltoonni Bilxiginnaa qonnaan bultoota lafa isaanii irraa buqqisuun qabeenya isaanii saamaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Qonnaan bultoonni kunneen iddoo biraatii qabeenyas ta'e lafa irra jiraatan kan hin qabne yoo ta'an asii deemne eessatti galla jedhanii yeroo isaan loltoota kanneen gaafatanii boollatti galaa jechuun hawaasa ifachuun osoo maatiin bo'uu mana isaanii irraa buqqisanii hawaasni iddoo itti goru wallaaluun namoonni humna qaban baqachuu fi haadholiin daa'imman isaanii qabatanii muka jala taa'aa jiraachuu jiraattonni dabalataan gabaasaniiru. Kana malees Arsiidhuma Bahaa aanaa Zuwaay Dugdaa ganda Daree Leephoo jedhamu keessatti maqaa gibira jedhu da'oo godhachuun loltoonni naamusnii fi sansakaan waraanummaa irraa hin calaqqisne kunneen hawaasa keessa bobba'uun nama argan hunda irraa qarshii 9,000 haga 10,000 irraa guuraa turuu fi re'oota hedduus uummata jalaa qalataa kan turan yoo ta'u hawaasni waan qabu hunda gurguree kaffalee xumuruu dadhabuun qe'ee gadi dhiisee sababa kanaan baqataa akka jiru jiraattonni ibsaniiru. Godinichuma aanaa Sirkaa ganda Heellaa Tarreettaa jedhamu keessatti ammoo gaafa muddee 17 2025 namoota mana isaanii keessaa fi iddoo jigii yookaan dabootii walitti qabuun mana hidhaatti darbatanii maallaqa humna isaaniitii olii gaafatanii dararaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota haala kanaan mana hidhaatti guuramanii hiraarfamaa jiran keessaa muraasni maqaa arganne Ture Abdurroo, Yaasin Abdurroo, Nashuu Huseen, Nuuraa Samaa, Gannaa Abdurramaan, Sulxii Isaanii, Daawudoo Haji Kadir, Muhammad Kamaaloo, Kadir Haji Abdul Malik, Abdallaa Haji Jeeyiluu, Faaxumaa Kadir, Faaxumaa Alii fi Mardiyyaa Huseen kanneen jedhaman yoo ta'an ganda Gallabee Hullullii irraa ammoo jigii namootaatti ba'anii kan qabaman Saaduu Awnuu fi Gaashii Abdul Maajidii dabalatee namoota hedduu ta'us jiraattonni dabalataan ifoomsaniiru. Godina Matakkal aanaa waan baraa keessatti waraanni faashistiin Bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesanii qabeenya uummataa saamuun ibsame. Yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Matakkal aanaa waan baraatti jiraataa ganda Gochor kan ta'e qonnaan bulaan maqaan isaa Obbo Tamasgeen Gammachuu jedhamu gaafa muddee 19 2025 akka tokko malee mana isaa duratti waraana faashistii Bilxiginnaan ajjeefamee gatamuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Obbo Tamasgeen abbaa maatii fi qonnaan bulaa hojii dhuunfaa isaa qofarratti xiyyeeffachuun jireenya dhuunfaa isaa geggeessu malee dantaa siyaasaa qaama kamiyyuurraa walaba yoo ta'u sirna dhableeyyiin hidhattoota Bilxiginnaa
bilxiginnaa immoo hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda maqaa jedhuun ajjeesanii gatuu caalaa awwaalcha dhorkaa turuu jiraattonni bakkichaa dabaluun ifoomsaniiru. Kana malees guyyoota lamaan darban jechuun muddee 18 hanga 20 bara 2025tti gandoota aanichaa garaagaraa keessa socho'uun hawaasa nagaa irratti qawwee dhukaasanii qe'ee isaa irraa ari'uun beenya hedduu saamaa turuun ibsameera. Keessumaa gandoota akka Wagdii fi Golchor jedhaman keessatti maqaa deeggartootaa fi tumsitoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun jiraattota cufarratti saamicha gurguddaa raawwachaa kan turan yoo ta'u, loowwanii hanga lukkuutti horii hawaasaa guuruun manneen jireenyaa hedduus gubanii mancaasaniiru. Dabalataanis qe'ee fi qabeenya isaa irraa uummata ari'anii godaansisuun jireenya uummataa hiyyummaatti kan hambisan ta'uu fi midhaan hawaasaa ooyiruu irratti argamu yeroo ammaa bineensi jalaa nyaachuun mancaasaa jiraachuus jiraattonni dabalataan himaniiru. Godinichatti waraanni gabroonfataan impaayera Itoophiyaa rakkoowwan namoomaa garaagaraa uummata nagaa irratti raawwachaa jiran jabeessanii itti fufuun torban darbe keessas gandoota aanichaa keessatti sababuma waraana faashistii bilxiginnaan harmeen tokko gargaarsa da'aa dhorkamtee ciniinsuun kan duute yoo ta'u, daa'imman ganna 10 fi 12 immoo deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhamanii rasaasaan ajjeefamuu isiniif gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Godina Baha Wallaggaa aanaalee Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaatti haleellaan humnoota finxaaleeyyii faannoo hammaachuu jiraattonni himan. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Haleellaan kun gara aanaa Guutoo Giddaa kan dhiyeenya magaalaa Naqamtee jiruttis babal'achuu jiraattonni yaada isaanii har'aata biyyoolessa Oromiyaaf kennan dubbatan. Haleellaan humnoota finxaaleeyyii waggootaaf ture irra deebiin finiinuu himaniiru. Jiraataan aanaa Kiiramuu nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne yaada kennaniin dibbana qofaa namoonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaafamuu dubbataniiru. Gandoota Ashuu Kusaa'ee Baabbuu fi guddina jireenyaa jedhamanii uummanni Oromoo buqqaafamuu kan dubbatan jiraattonni hidhattoonni kunneen as jiraachuu hin dandeessan nuun jedhu. Qe'ee keenyatti laga Abbayyaa ce'anii dhufanii as jiraachuu hin dandeessan nuun jechuun kun dubbii salphachiisaadha jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa jiraachuudhuma isaatu nu shakkisiisaa kan jedhan jiraataan kun caasaa gandoota hedduu humnoonni finxaaleeyyii faannoo qabatanii akka jiran dubbatan. Jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaa maddeen dubbise immoo hanga ammaa faannoo jalatti bullaa fi mootummaa jalatti bullaa walii isaa wallaallee jirraa jedhan. Hidhattoonni kunniin hanga sadarkaa aanaatti hidhata tolfatanii qabu. Hidhatanii gandoota hedduu keessa qubatanii jiru jedhu jiraattonni. Wayitaa fedhan duulaan bobba'anii uummata buqqisanii qe'ee uummataa mancaasanii saamanii waan fedhan godhaa jiraachuu himanii qaamni bilxiginnaa humna kanarratti tarkaanfii fudhatee dirqama uummata eeguu osoo qabu jara faana firoomee uummata irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiran dubbatan. Jiraataan aanaa Guutoo Giddaa immoo yaada kennaniin duraan aanaalee naannawaa daangaatti rakkoo keessa ture amma rakkoon qe'ee keenyas dhufee jedhan. Humnoonni kun handaara magaalaa Naqamtee dhufanii tibbanumaa uummata buqqisuu kan dubbatan jiraataan aanichaa humni kun uummata irratti balaa guddaa aggaamuu himaniiru. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo ofiin jedhu erga piipiin akka uummata Oromoo fixaniif bobbaasee kaasee yeroo gara yerootti godinaalee garaagaraa keessatti uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachuun kaan ajjeesanii kaan lafarraa buqqisanii kaan ukkaamsanii maallaqa gaafachuu fi dararaa hamaa irraa deddeebiin raawwachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Mariin nagaa yeroo itti fufetti haleellaan Raashiyaa Yukireen Odeessaa irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefaman. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Haleellaan misaayilaa baalestikii Raashiyaan bu'uuraalee buufata doonii Yuukireen buufata doonii Odeessa kibbaatti argamu irratti raawwatteen yoo xiqqaate namootni 8 du'uu fi 27 madeessee Mooskoo naannoo Tarsiimoo galaana gurraacha irratti haleellaa cimsitee fi mariin waraana kana xumuruuf taasifamu sadarkaa murteessaa irra jira. Haleellaan jimaata galgala raawwatame bu'uuraalee loojistikii murteessoo ta'an kan rukute yoo ta'u, konkolaattonni fe'umsaa bakka konkolaataa dhaabutti ibidda waan qabaniif namoonni madaa'an tokko bakka lagannaa kanatti otoobisii keessatti qabamaniiru. Qondaaltonni Yuukireen akka jedhanitti boombiin kun qaama duula itti fufiinsan Raashiyaan bu'uuraalee misooma siivilii Odeessa irratti geggeessaa jirtu yoo ta'u, qorra adabsiisaa waraana kana isa afraffatti ho'i qorraa ta'e gidduutti guyyootaaf namoota miliyoona 2 ol ibsaa bishaanii fi ho'ina dhabsiiseera. Mooskoon sanbata kaleessaa buufata doonii walfakkaataa kana irra deebitee rukuttee kunis itti aanan
Raashiyaan muumicha ministeera Yuukireen Oleksii Kuleebaa itti yaadanii daandii loojistikii siivilii irratti xiyyeeffachuu jechuun ibsan keessatti kuufama bishaanii rukutte. Hammaachuun kun kan dhufe yeroo mariin Ameerikaan durfamuu fi walgahiin sadarkaa olaanaa hedduu Awurooppaa keessatti waraana kana xumuruuf taasifamu boqonnaa tokko malee itti fufee jirutti. Raashiyaan kaleessa gandoota naannoo baha Dooneetskii siivilii fi naannoo kaaba baha Suumii Viisookee qabatee jiraachuu ibsiteetti. Yuukireen deebii kenniteen qabeenya waraanaa fi anniisaa Raashiyaa irratti duula bal'aa taasifte. Daandiiwwan qilleensaa Impaayera Itoophiyaa irra jiru dabalii agarsiisuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef jaal yaadannoo Oromiyaa. Akka ragaa haaraan waldaa geejjiba qilleensaa idil addunyaa aayitaa ibsetti maallaqni Impaayera Itoophiyaa daandiiwwan qilleensaaf hin kaffalle doolaara miliyoona 54 ga'eera. Maallaqni kun hanga waxabajjii bara 2025tti akka galmaa'e kan ibse aayitaan liqiin Itoophiyaa bara darbe jechuunis onkoloolessa bara 2024 doolaara miliyoona 43 akka ta'e ibseera. Akka ragaan kun mul'isutti Itoophiyaan bara darbe kaffaltiin kaffalamin hafe kaffaluun ofirraa hir'isuu dandeessus amma immoo deebi'ee liqiin daandiiwwan qilleensaa irraa qabu dabaleera. Waggoota lama dura liqiin ishee doolaara miliyoona 149 ta'uu ibsuun bara darbe raawwii fooyya'aadha jedhame agarsiisuudhaan gara doolaara miliyoona 43tti hir'isuu danda'u ibseera. Amma garuu liqiin kun gara doolaara miliyoona 54tti akka guddate beeksise. Aayitaan akka ibsetti kaffaltiin daandiiwwan qilleensaa addunyaa guutuutti hin kaffalamin qabxii tokko doolaara miliyoona 2 kan ga'e yoo ta'u kunis bara darbe waliin yoo wal bira qabamee ilaalamu miliyoona 100 irrateera. Kana keessaa dhibbentaan 93 biyyoota Afrikaa fi baha giddu galeessaa irraa kan dhufanidha. Gama liqaa daandiiwwan qilleensaatiin biyyoota 10 sadarkaa olaanaa qaban waliigalaa keessaa dhibbentaa 89 qaba. Aljeeriyaan liqaa doolaara miliyoona 307 irra jiraachuun sadarkaa olaanaa irra jirti. Eertiraanis liqaa doolaara miliyoona 78 qabaachuun sadarkaa 10ffaa keessa jirti. Godina Baalee Lixaa Aanaa Diishoo keessatti murni bilxiginnaa maatii qabsaa'otaa fi namoota sabboonummaa qabu jedhee yaadu mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasichaa akka ta'an godina Baalee Lixaa Aanaa Diishoo gandoota hunda keessatti murni Impaayera Itoophiyaa kufaatii jalaa baraaruuf hawaasa nagaa fi jiraattota dararaa jiru caasaalee isaa bubbaasee maatii qabsaa'otaa bakka isaan jiranitti hordofuun mana hidhaatti guuruu akkasumas namoota saba isaaniif quuqama qabu jedhanii yaadan adamsuun mana hidhaatti darbachaa akka jiran jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Onicha keessatti sochii tibba kana bifa adda ta'een caasaa bilxiginnaa raawwachaa jiran hedduu yaaddessaa akka ta'e jiraattonni himuun maqaa maatii qabsaa'otaa fi ati mormituu bilxiginnaati jedhuun namoota nagaa hedduu irratti miidhaa jabaa qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni bakkichaa ibsaniiru. Hawaasa nagaa irratti xiyyeeffate akka bu'aa siyaasa isaatti herregachuun dararaa garaa garaan uummata miidhaa kan jiru Abiy Ahmed qe'ee Oromoo gooluuf guyyuu sagantaa baasuu maatii namoota isa irratti fincilaa fi diddaa geggeessan adamsee ajjeesuu hidhuu reebuu fi saamicha qabeenyaas irratti raawwachiisaa jira. Ogeessonni fayyaa Oromiyaa fi naannolee biroo mindaan keenya seeraan nuuf kaffalamuu dhabuu hordofuun gaaffii mirgaa akka hin gaafanneef waraana bilxiginnaan doorsifamaa jirra jedhan. Guutuu gabaasichaaf jaalamansiis kaayyoo. Ogeessonni fayyaa guutummaa Oromiyaa keessa jiranii fi kanneen naannolee biroo mindaan keenya sirnaan nuuf kaffalamuu dhabuu hordofee akka namuu gaaffii mirgaan gaafanneef waraana garboonfataa bilxiginnaan doorsisni nurra gahaa jira jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ogeessonni fayyaa Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ergama isaanii akkaataa itti baratanitti baataa kan jiran yoo ta'u lammiilee Impaayeratti haala gaariin haa tajaajilan iyyuu malee gama sirna bilxiginnaan gaaffii mirgaa akka hin gaafanneef doorsifamaa jiraachuu dabaluun dubbatu. Gaaffii mirgaa nuti kanaan dura dhiyeessaa turre siyaasatti micciiruun akka danqama sirna isaaniitti nu ilaaluun ogeessota fayyaa danuu hidhaa turan ammas dorsisa hamaa ta'e nurraan ga'aa jiru. Ogummaa keenyaan uummata tajaajilaa jiraannus laafinni kaffaltii mindaa immoo qaala'insa jireenya Impaayeratti guutuu mudatee jiruun wal qabate rakkoodhaaf akka saaxilamnu nu taasisee jira jechuun ogeessonni fayyaa arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko tokko addeessanii jiru. Tibba darbee gaaffii mirgaa ogeessonni fayyaa akka guutummaa Impaayeratti kaasaa turaniin wal qabate hokkora uumamee turan ogeessonni fayyaa lagannaa hojii taasisaa turuu fi waraanni murna maafiyaa PP hooggansa fayyaa fi ogeessota fayyaa bakkeewwan garaagaraatti hidhuudhaan dararaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Lixa Wallaggaa Aanaa Gullisoo keessatti waraanni bilxiginnaa dargaggoota hiraarsuu hammeessan jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba.
Godina lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti muddee 16/2025 waraanni gabroonfataa sirna biltsiginnaa yakka tokko malee maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun dargaggoota dararaa turu jiraattonni aanichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Dargaggoota yakka tokko hin qabne maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quba wal qabdu jedhuun qofa reebichi ulfaatan irra ga'uun haala suukanneessaa ta'een qaruuraadhaan rifeensa isaanii irraa aaduu kan himan jiraattonni dargaggoota waraana biltsiginnaan dararaan ulfaatan irratti raawwate keessas muraasni maqaan nu gahe Zaakir Waltajjii, Amanuu Efreemii fi dargaggoota ammaaf maqaan isaanii guutuun nu hin qaqqabin kan biroon illee akka jiran jiraattonni himu. Ergamtoonni murna maafiyaa PP sabaa fi sablammoota guutummaa empaayirattii keessa addatti uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun xiqqaa fi guddaa sabichaa mancaasuun qe'ee ulfoo fi kabajaa gaddaan haguuganii jiraachuun isaanii haqa hin haalamneedha. Xaaliyaaniin daa'imman umuriin isaanii hin geenye dabalatee namoota 384 to'annoo jala oolchuun tarkaanfii guutuu biyyattii keessatti qoricha sammuu namaa hadoochuu irratti fudhateen toonii 1.4 to'atte. Dabalata isaaf jaalsa baafawaa gaarii. Poolisiin Xaaliyaanii hojii bal'aa daldala qoricha sammuu namaa adoochuu irratti raawwatteen namoota 384 to'annaa jala oolchuu fi qoricha sammuu namaa adoochuu toonii 1.4 to'annaa jala oolchuu sanbata kaleessaa ibseera. Hidhamtoota kanaan alatti qondaaltonni daa'imman umuriin isaanii hin geenye 39 dabalatee namoota dhuunfaa 655 qorannoo jala galchuun kookeenii kiiloogiraama 35 fi meeshaa waraanaa 40 ol fudhachuu isaanii poolisiin ibsa baaseen beeksiseera. Hojiin jimaata darbee bulchiinsa hedduu keessatti xumurame kun sakatta'iinsa 312 booda manneen daldalaa kanaabis 5 magaalota 3 keessatti argaman yeroodhaaf akka cufaman taasiseera. Yeroo sakatta'iinsaa kanatti poolisiin oomisha kanaabis kiiloogiraama 296 kan qorannoon jalqabaa qoricha seeraan alaa ta'uu agarsiise to'annoo jala oolchuu isaanii dubbateera. Xaaliyaan baatii waxabajjii keessa labsii nageenyaa kanaabis seera qabeessa jedhamu dhorkuu fi daldala ifaa kanaabis yookaan jimaan kan akka marajuwaanaa irraa adda ta'e dhiibbaa sammuu hin qabne seeraan ala taasisuu raggaasifteetti jechuun Rooyiters gabaaseera.